Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu hordoftoonni Miftaa Oromoo Tube. Nageenya koo kan jaalala guyyaa bakkeetti maddatu naa qabu. Baga mana baga madda isiniin jaa. Appii tokkotu jira. Kan afaan kamiyyuu gara afaan Oromootti jijjiiru. Qabadheen isin dhufee har'aan tana. Appii san illee isa argannu yoo jettan pilaastoorii isa argataniiti. Achirraa instaayil gootanii gabbuufattanii. Afaan kamiyyuu jechuudha. Afaan Arabaa ta'uu, afaan Ingiliffaa ta'uu, afaanota feetan jechuudha. Hanga tokko afaan Oromoo jijjiiruudhaaf appiliikeeshinii isin barbaachisa. Appiliikeeshinii illee argachuudhaaf pilaastoorii isa ni galtu jechuudha. Appiliikeeshiniin isa kana kunoo isa kana pilaastoorii isa ni galtu. Bakka sarchiitan irratti HI Translate isheet gootu. Hanga buufadhee waan hin jiruuf opening godha. Obsaan eeggattu. Asirratti kilikni gootu. Iddoo kana kilikni gootu. Halluu irratti waan gootu. Deebitu. Asirratti afaan Oromoo irra gootu. Oromoo irratti waan hin gootee jiru jechuudha. Oromoo irra gootu. Yeroo dura seentan Hindii irra jira. Oromoo irra gootu. Achumatti kilikii gootu. Xawaara dalagaa jechuudha. Appiliikeeshinii kana baruudhaaf afaan ni jijjiiramu hin jijjiiruu jechuudha. Baruudhaaf feesbuuka kan yeroo ni galla. What's on your mind iddoo jettan irratti wantana akkana sarkisnee jira kana jechuudha. Feesbuuka irratti maxxansa godhii yaa kun jijjiiruu jechuudha. Kanaafuu isarra galuu isin hin barbaachisu jechuudha. Asumaan iddoo feetan keessa jiraatanii baruu dandeessu jechuudha. Afaan kamiyyuu afaan Arabaa haa ta'u, afaan Ingiliffaa haa ta'u, afaan kamiyyuu jechuudha hanga tokko jechuudha. Afaan Oromoodhaa Google irratti dalagaa waan xiqqoo kun hojii tokko amma guutaa jira. Akkasitti irra galtanii bakka feetan irra jiraatanis isin jijjiira jechuudha. Kun godhachuu qabdan jechuudha. Chaa seentanii dura dursa chaa galtanii waan godhatanii akkaataa isin garsiisanitti san booda xawaara isiniif dalagaa jechuudha. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jaa. Galatooma.